gara qorannaa keenyaatti kallattiidhaan seenna waan kadhata godhatameef yeroo dabarsine hundumaafuu galata keenyaaf dhiyeessa. Qorannaan keenya guyyaa har'aa Roomee boqonnaa 15 irratti ta'a. Kaleessa yeroo addaa dabarsine dhugaa wangeelaa nu qorachiisaniin Waaqayyo karaa addaa ammallee na eebbisu jedha. Wangeela ergaa gara warra Roomee boqonnaan 15ffaan actually gorsa qajeelfama kennaa dhufa. Boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irraa gaafa duraa yeroo laallu namni dubbii amantiitti dadhabaa ta'e ofitti qabaa jedha. Isa ofitti qabuun keessan garuu yaada inni fudhateen morkuudhaaf hin ta'inii jedha. Boqonnaa 14 yeroo jalqabnu jechuudha. Arras 15 irraa jechuun wal fakkaatuun jalqaba. Nuyi warri dubbii amantiitti jajjaboo taane dadhabbii warra dadhabootaa baachuun nuuf ta'a malee ofii keenya gammachiisuudhaaf dhama'uu miti jedha. Har'a addunyaa keenya kan rakkise guddaan namoonni hundinuu gammachuu mataa ofii qofa baadhachuudhaaf yookaan galmaan gaachuudhaaf kan dhamaanidha jechuudha. Warri lallabanis waan namni dhaga'uuf gurra namaatti tolu filatu, warri dhagaanis nama waan gurra isaaniitti tolu lallabu barbaadatu jechuudha. Ba'aa walii baadhachuu, wal gargaaruu, wal guddisuudhaaf dhama'uu hin taane gammachuu ofii nama biratti fudhatama argachuu waan gaarii fakkaatu qofa adda filanii dubbachuutu baay'ata addunyaa kanarra. Dubbii Waaqaa garuu kan inni jedhaaru warri dubbii amantiitti jajjaboo taane dadhabbii warra dadhabootaa baachuutu nuuf ta'a malee ofii keenya gammachiisuudhaaf dhama'uu miti. Nu keessaa adduma addaan isa kaaniif gaarii akka ta'uuf jireenya tokkummaas akka ijaaruuf nama haa gammachiisu jedha. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti ana wanti jedhu jiraachuu hin qabu jechuudha. Ofiif jiraadha wanti jedhu jiraachuu hin qabu. Obboloota keenya gammachiisuudhaaf ijaarama dhugaa tokkummaa irratti ijaaramuudhaaf dhama'uu akka qabnu macaafni qulqulluun nuuf kaasa jechuudha. Kanaaf tokkummaan Kiristoos yeroo gara samiitti deemu kadhate mirkanaa'uu qaba ijoollee Waaqaa gidduutti. Akkuma ati tokko taane yaa abbaa isaanis maal haa ta'aniif tokko haa ta'aniif inni jedhe sun jechuudha. Inni kun maal walii baadhachuu? Ba'aa walii baadhachuu, dadhabina walii keessa wal gargaaruu kan of keessatti qabata jechuudha. Kun jireenya tokkummaa ijaaruudhaaf adduma addaan isa kaaniif gaarii waan ta'u. Jireenya samii keessatti fakkeenyaaf gaa'elli dhadhama samiiti jedha yeroo baay'ee. Wanti akkas jedhus silaa gaa'ela keessa akka ta'uu qabu hundinuu waliin jiraachuu qaba. Samiitti gammachuu kiyya ka jedhu hin jiru. Gammachuu obboleessa kiyyaa ka jedhutu jira malee. Waan na gammachiisu wanti jiru hin jiru. Waan obboleessa koo gammachiisu jedhutu jira malee. Kanaaf bara baraan gammachuu qofa wanti ta'uufi ofirratti xiyyeeffachuu wanti jedhu waan hin jirreefi jechuudha. Lakkoofsa 3 irraa Kiristoos immoo isa caaffanni qulqullaa'aan arrabsoon ittiin si arrabsan anarra bu'e jedhutu isa irratti raawwatame malee inni ofii isaatii of hin gammachiifne jedha. Inni ofii isaa hin gammachiifne. Lafa kanarra yeroo jiraate Kiristoos ofii isaa gammachiisuudhaaf akka hin jiraanne macaafni qulqulluun lafa kaa'a. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irratti yeroo qorannu akkas jedha. Isinoo gaarummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin isiniif kenname hubattaniittu. Gaarummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin isiniif kenname maal gootaniittu? Hubattaniittu. Inni badhaadha utuma jiru deegaa ta'uu isaatiin badhaasuudhaaf isiniif jedhee deegaa ta'e jedha. Nuuf jedhee waan hundumaa akka inni baadhate. Nuuf jedhee rakkina hundumaa akka inni argineet hin jenne jechuudha. Faarsaa 69 irraa mana keetiif hinaafuutu na gubee arrabsoon ittiin si arrabsan ana irra bu'ee jedha. Mana keetiif hinaafuutu maal na godhe jedha na gubee arrabsoon ittiin si arrabsan ana irra bu'ee jedha. Kanaaf inni ofiisaa gammachiisuudhaaf odoo hin taane amanamummaa abbaasaa dubbii gasidhee yeroo qorannu ilaalla. Abbaa isaatiif amanamummaadhaan akka inni jiraatu. Dubbiin mana isaa irratti dubbatamu arrabni isaa maal ta'e jedha? Anarra bu'ee jedha. Anarra bu'ee jedha. Maal gochuu qabna lafa kanarratti akkuma Kiristoos ofii isaatiif hin jiraanne nus ofii keenyaaf odoo hin taane tokko Waaqaaf lammaffaa obboloota keenyaaf jiraachuu qabna jechuudha. Macaafni qulqulluun namni waa namaaf jiraata jedha. Ulfina Waaqayyootiif faayidaa ilmaan namaatiif. Kanaaf arrabsoo ittiin isa arrabsan anarra bu'ee jedhuu isaa irratti raawwatame malee inni ofii isaa hin gammachiifne.
qajeelfamni jireenya kiristaanaa akka ta'uu qabu ofirratti kan xiyyeeffate yoo hin taane ulfinna waaqaa irratti faayidaa ilmaan namaa irratti kan xiyyeeffate akka ta'uu qabu ergichi nutti hima jechuudha. Lakkoofsa 4 irraa nuyi obsaa fi jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin abdii akka argannutti jedha. Obsaaf jajjabina maal nuuf kennaniif? Caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniif. Kiristoos yeroo gara samiitti ol deeme maal isinii erga jedhe? Jajjabeessaa isiniif erga jedhe miti? Jajjabeessaa isiniif erga jedhe. Jajjabeessaan kun maali? Hafuura dhugaati. Akkasii miti? Hafuura dhugaati jedha miti irree tokkoffaa wangeela Yohaannis 4:17 irratti jajjabeessaa isiniif erga jedhee inni kunillee maalidha jedha? Hafuura dhugaati jedha. Hafuura dhugaati jedha. Wangeela Yohaannis 6:63 irra maal jedha? Dubbiin isinitti dubbadhu kun jireenyas hafuuras jedha. Mee akka yaadannuu ta'u dhaqee dubbisa iddoo kana wal biraa akka qabnu waan barbaade. Wangeela Yohaannis 14:17 irraa akkana jedha. Inni isiniif dubbatu kun jajjabeessaa inni 16 irra jedhame kun hafuura maaliiti jedha? Hafuura dhugaati jedha. Hafuura dhugaati jedha. Wangeela Yohaannis kana 6:63 irratti yoo dubbiftanii yaada akka jedhu arganna. Hafuurri inni hin jiraachisaa foonumaa dhimma hin baasu dubbiin isinitti dubbadhu kun hafuura jireenyas jedha. Kanaaf dubbiin isaa maalidha jechuudha? Hafuura jechuudha. Dubbiin isaa maalidha? Jireenya jechuudha. Luki. Kanaaf yeroo Roomee qorannu Roomee 15:4 irraa maal jedha? Nuyi obsaa fi jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniif abdii akka argannu jedha. Lammaffaa Qorontos 1:3 irraa akkas jedha. Lammaffaa Qorontos 1:3 irraa Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa araara hundumaaf Waaqayyoo jajjabina hundumaaf galannaa ta'u jedha. Ameen. Waaqayyoo jajjabina hundumaaf Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa araara hundumaaf Waaqayyoo jajjabina hundumaaf galannaa ta'u jedha. Kanaaf jajjabina nu eessa keessa arganna? Dubbii Waaqaa keessa. Kiristoos maal jedha? Isin caaffata qulqulluu qorattu achi keessa waan jireenyi jiru sitti fakkaata. Isaan garuu waa'ee eenyuu dubbatu jedha? Waa'ee koo dubbatu jedha Kiristoos. Kanaaf jajjabina Kiristoos nuuf kennu karaa Waaqa abbaa jajjabina hundumaa isa ta'e akkuma lammaffaa Qorontos 1:3 irraa dubbifne Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos abbaa jajjabina hundumaarraa karaa ilma isaa isa nuuf dhufe dubbii isaa karaa kanaan maal taana jechuudha? Obsaa fi jajjabina arganna jechuudha. Lakkoofsa 4 irraa akkuma jiru. Nuyi obsaa fi jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennanii abdii akka argannutti wanti caaffata qulqullaa'oo keessatti caafaman hundinuu nuuf maalidha jedha? Barsiisuudhaaf caafamanii jedha. Nu barsiisuudhaaf maal ta'an? Caafamanii. Roomee 4:23-24 isin dubbisa akkas jedha. Inni isaaf lakkaa'ame jedhu Abrahaam duwwaadhaaf caafame miti jedha. Abrahaam duwwaadhaaf caafame miti. Nuyi warra amannuuf immoo akka lakkaa'amuuf jedha. Caafameera. Nuyi Waaqayyoon isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra du'aa keessaa kaasatti maal goona jedha? In amanna jedha. Kanaaf jajjabina dubbiisaa fudhannee dubbiisaatti jajjabaana dubbiisaatti obsina jechuudha. Waaqayyoon abbaa isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra du'aa keessaa kaasatti in amanna jedha. Tole lakkoofsa 5 irraa Waaqayyo inni obsaa fi jajjabina namaaf kennu immoo akkuma gubbaarra ilaaluudhaaf yaalla jechuudha. Waaqayyo inni obsaa fi jajjabina namaaf kennu. Lakkoofsa 4 irraa maal jenna? Obsaaf jajjabina maal keessaa arganna jenna? Dubbii isaa keessaa arganna jenna. Lakkoofsa 4 yoo dubbistanii nuyi obsaa fi jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin jedha. 5 irratti immoo Waaqayyo inni obsaa fi jajjabina namaaf kennu immoo fakkeenya Kiristoos Yesuus duukaa buutanii waliigaltee akka qabaattaniif isin haa dandeessisu jedha. Ameen. Fakkeenya eenyu duukaa buutanii? Kiristoos Yesuus duukaa buutanii waliigaltee akka qabaattaniif isin haa dandeessisu jedha. Kanaaf maddi waliigaltee keenya eenyudha jechuudha? Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Obsaa fi jajjabina dubbii isaa isa Waaqayyo biraa nuuf dhufeetiin jedhe
karaa dubbii isaa Kiristoos nuuf kenne jechuudha. Isa duukaa bu'uudhaan dubbii isaa duukaa bu'uudhaan tokkummaan keenya jabaatee isin jedha jechuudha. Lakkoofsa jaarraa yaada tokkos qabaattanii sagalee tokkochaan Waaqayyoon abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka galateeffataniif isin gargaaru jedha. Ameen. Yaada tokkos qabaattanii Kiristoosin duukaa buutanii jechuudha. Obsaaf jajjabina Waaqayyo biraa karaa gooftaa Kiristoos nuuf dhufe dubbii isaa keessaa argannee sagalee tokkoon tokko taanee Waaqayyoon tokkocha Waaqayyoon sagalee tokkochaan Waaqayyoon abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galateeffataniif isin gargaaru jedha. Ameen. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa maal jedha? Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 20 irraa yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoon abbaadhaaf maal godhaa jedha? Galata galchaa jedha. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaadhaaf galata galchaa jedha. 15 jaarraa kana dubbate. Yaada tokkotti qabattanii sagalee tokkochaan Waaqayyoon abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka galateeffataniif isin gargaaru jedha. Waaqayyo eenyudha? Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Isaaf galata galchaa maqaa gooftaa Kiristoosiin jechuudha. Tole. Kun dubbii wangeela qajeelaa isa Phaawulos itti waamamedha. By the way, caafata Phaawulos barreesse hundumaa yeroo seensa isaa ilaaltanii eenyu biraa akka inni waamamu akkamitti akka waamame ibsaa jalqaba. Akkamitti akka waamamu. Fakkeenyaaf tokkoffaa Qorontos tokko irraa akkuma yaadaatti jechuun wal fakkaatu qaba. Phaawulos akka fedha Waaqayyootti ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf kan inni waamame jedhee jalqaba. Akka fedha Waaqayyootti ergamaa eenyu? Ergamaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf maqaa gooftaa Kiristoosiin Waaqayyo abbaadhaaf maal godhaa jedha? Galata galchaa. Isarratti tokko ta'uun kun akka ta'eetiin jedhu lafa nuuf kaa'ee jiru. Torbarraa egaa akkuma Kiristoos ofitti isin qabe isinis Waaqayyoon galateeffachiisuuf akka ta'utti inni tokko isa kaan maal haa godhu jedha? Ofitti haa qabu jedha. Akkuma Waaqayyo egaa akkuma Kiristoos ofitti isin qabe isin Waaqayyoof galateeffachuudhaaf Waaqayyoon galateeffachiisuuf galata Waaqayyoo wanti dhiyeessinu Kiristoos ofitti kan inni nu qabe kennaa Waaqayyo nuuf kenne jedha. Tokkocha ilma isaa maal godhe jedha Macaafa Qulqulluun? Dabarsee nuuf kenne jedha miti? Kanaan Kiristoos ofitti nu qabe akkuma lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 18 fi 19 irraa ilaalle addunyaa hundumaa Waaqayyotti maal isaan godhe jedha? Boqonnaa 5 lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 19 irraa kunis Waaqayyo irra daddarbaa namoota itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti maal godhe jedha? Araarse. Ofitti araarse. Kanaaf ofitti kan inni nu qabe Kiristoos kennaa Waaqayyo abbaan ilma isaa dabarsee nuuf kenneen jechuudha. Kanaafi nus Waaqayyoon kana galateeffachiisuuf obboloota keenya maal gochuu qabnaadha? Ofitti qabuu qabnaadha. Ofitti qabuu qabnaadha. Kiristoos amanamummaa Waaqayyoo agarsiisuudhaaf. Kiristoos amanamummaa eenyu? Amanamummaa Waaqayyoo agarsiisuudhaaf. Kanaanis abdii Waaqayyo abbootaaf kenne cimsuudhaaf hojjetaa Yihuudotaa warra seera dhagna qabaa eeganii akka ta'e isinitti hima jedha. Hojjetaa isaanii ta'e. Eenyunni? Kiristoos. Maal godhuudhaaf? Amanamummaa Waaqayyoo agarsiisuudhaaf. Abdii abboota keenyaa maal gochuudhaaf? Abdii abbootaaf kenname maal gochuudhaaf? Cimsuudhaaf. Kana godhe jedha Kiristoos. Akkasuma saba Yihuudotaa warra hin ta'in araara isaatiin Waaqayyoof ulfina akka kennaniif hojjetaa isaaniif ta'e akkuma caafamee jiru. Kanaafis ani saba Waaqayyoo warra hin ta'in gidduutti sin galateeffadha. Maqaa kees nan faarfadha. Inni jedhu akka caafata keessatti isa kana kakuu moofaa keessatti jechuudha. Faarsaa 18:49 irraa argachuu dandeessu. Kanaaf yaa Waaqayyo an saba hundumaa keessatti sin jajadha. Faarfannaa galataa maqaa keef nan faarfadha. Kanaaf maal jedha Kiristoos? Saba Yihuudotaa hin ta'inis Yihuudotaafis maal ta'e? Hojjetaa ta'e. Warra saba Waaqayyo hin jedhamneefis maal ta'e? Hojjetaa ta'e. Eenyunni? Kiristoos. Sababni inni Kiristoos kana ta'eef amanamummaa Waaqayyoo agarsiisuudhaaf kakaa inni kanaan dura abboota keenyaaf kakate maal gochuudhaaf? Abdii isaaniif kenname cimsuudhaaf.
akka inni kana godhe argine jennee jechuudha. Kanaaf Kiristoos tajaajiluudhaaf lafa kanarra dhufe jechuudha. Tajaajilamuuf himi. Nus foormulaadhuma kana fudhannee walii keenya tajaajiluutu nurraa eegama jechuudha. Guutummaan kiristaanummaa ol guddachuun keenya gad of deebisuu keenya irratti hundaa'a jechuudha. Gad of deebisuu iddoo ofii laachuu dhabu anummaa ajjeesu kana foormulaan kiristaanummaa fudhanirraa ammoo isin saba Waaqayyoo warra hin ta'in saba isaa wajjin gammadaa jedhera. Isin saba Waaqayyoo warra hin ta'in saba isaatii wajjin maal ta'a gammadaa jedhera jechuudha. Diinummaa hundayyuu ka caccabse eenyudha? Kiristoos. Efesoon 2:16 maal jedhaa? Fannoo irratti duudhaan gosa lamaanuu akka dhagna tokkotti maal godhe jedha. Waaqayyotti araarsuudhaaf ofii isaatii diinummaa maal godhe jedha. Balleesse jedha. Diinummaa balleesse jedha. Inni dhufee isa warra fagoo turanittis isa warra dhiyoo turanittis misraachoo nagaa maal godhe lallabe jedha. Diinummaa balleesse sabaan garagara bifaan garagara beekumsaan garagara sadarkaa barnootaatiin garagara wanti jedhu hin jiru jechuudha. Tokko nu godhe nuyi lamaanuu hafuuruma tokkoon karaa isaa karaa Kiristoos isa diinummaa balleesse kana akkatti abbaa bira geenyu qabna. Kanaaf diinummaa hundumaa balleesse warra saba isaa ta'an warra Yihuudoota ta'an warra Yihuudoota hin taane saba tokko akka taanee wajjin gammannu nu godhe jechuudha. Ammas immoo isin saba Waaqayyoo warra hin ta'in hundumti keessan goofticha galateeffadhaa. Sabni hundinuu isaa galateeffatan jedha. Ameen. Warri saba Waaqayyoo hin ta'inis warri saba Waaqayyoo ta'es maal haa godhu? Isaa galateeffatu. Sabni hundinuu maal haa godhu jedhu? Isaa galateeffatanii jedha. Sababni fayyina isaanii eenyudha waan ta'eef? Kiristoos Yesuus waan ta'eef. Isaayyaas immoo itti dabalee hidda isee keessaa tokkotu dhufuuf jira. Inni warra saba Waaqayyoo hin ta'initti saba Waaqayyoo hin ta'in maal godhuuf? Bulchuudhaafis in ka'a. Warri saba Waaqayyoo hin ta'inis abdii isaanii isa irra maal godhu jedhe? In kaa'atu. Abdii isaanii isa irra kaa'atu. Warri hadha filaman jedhan warri hin filaman. Warri hadha saba Waaqayyootiif hin jedhan warri hin jedhan. Hundinuu abdiin isaanii eenyurra jira jechuudha? Kiristoos ilma Waaqayyoo irra jira jechuudha. Hidda sanyii Daawit keessaa isa dhalate. Hidda isee keessaa tokkotu dhufuuf jira jedhamee waa'een isaa akkuma dubbatame jechuudha. Kanaaf abdii warra maqaa isaa waammatanii hunduma addunyaa guutuudhaaf akka ta'e Kiristoos hin argine jechuudha. 13 humna hafuura qulqulluutiin abdiitti gaachana guddachaa akka adeemtaniif humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka adeemtaniif Waaqayyo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessan gammachuu fi nagaa hundumaa isinaa guutu. Ameen. Irraan deebi'ee dubbisaa humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka adeemtanitti kanaaf nuti guddachaa adeemuu ka dandeenyu Kiristoos wajjin kallattiidhaan yoo wal qabanne jechuudha. Innis hafuura isaa yoo fudhanne jechuudha. Hafuura qulqulluu yoo fudhanne guddina kennaaf maal jedha Kiristoos namni dheebote gara koottaa dhufu maal haa ta'u jedha? Haa dhugu. Yaa'aan burqaa bishaan jireenya garaasaa keessaa maal ta'a jedha? Burqa jedha. Namni dhugee gaafa jedhe gaafa nyaate jedhe dirqaa maal gochuu qaba obboloota koo? Guddachuu qaba. Kanaaf maal jedhaa? Humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka adeemtanitti Waaqayyo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessaniin gammachuu fi nagaa hundumaa isinii haa kennu jedha. Kanaaf maddi gammachuu maddi nagaa keenya eenyutti amanuudha? Waaqayyotti amanuudha. Isa maal namaa kenna? Isa abdii namaaf kenna. Abdichatti guddachuudhaaf humna hafuura qulqulluu maal gochuu qabna? Qooddachuu qabna jechuudha. Kanaaf Qolaasiyaas 1:27 irraa Qolaasiyaas 1:27 yeroo baay'een dubbifanna ammas dhadhee dubbifna. Abdii isa jedhu kan abdichatti guddachuu kan jedhu kan akka wal bira qabna waan barbaadeefi Waaqayyo dhoksaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaasitti maal gochuu jaallate jedha? Beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jiruudha. Inni ulfina isin argachuu jirtaniin maal keessan jedha? Abdii keessanii jedha. Kanaaf kan itti guddannu akka Roomee 15 irratti abdii kanatti akka guddanneetiin jennuuf humna hafuura qulqulluu humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka adeemtaniif
Abdii nuti argachuuf jirru eenyudha jedha. Kiristoos isin keessa jirudha jedha. Kiristoos karaa maaliin nu keessa jiraata? Karaa hafuura qulqulluu. Karaa hafuura isaa hafuura ofii isaa irraa waan nu kennuuf jennee qorannee turre miti. Ergaa Yohaannis isa tokkoffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13. Hafuura ofii isaa irraa waan nu kenneef inni nu keessa nu isa keessa akka jirru beekna jedhu. Kana hafuurri qulqulluun itti guddachaa nuti adeemnu jechuudha. Tole isatti amanuudhaan nagaadhaaf gammachuu akka qabaannu isin haa guutu jedha. Tokko tole 14 amma 21 dubbifannee achiin booda nagaadhaameetiin jedha jechuudha. Mee itti fuuna 14 irraa yaa obboloota koo ani ofii kootii gaarummaa guutuu akka qabdan beekumsa hundumaan akka isin guutamtan wal gorchuu akka isin dandeessan mamaa tokko malee hubadheera jedha. Akka gaarummaa guutuu akka qabdan beekumsa hundumaan akka guutamtan wal gorsuus akka dandeessan mamaa tokko malee maal godhee jedha hubadheera. Kitaabni qulqulluun namni hundinuu akka fayyuuf jedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irraa Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu biratti akka ga'u fedha jedha. Argitanii namni hundinuu maal akka ta'u akka fayyu. Lammaffaa hoo dhugaa beekuu bira akka ga'u. Kana fedha jedha Waaqayyo. Kanaaf hundi kennaa fayyine kanaaf maal jedha lakkoofsa 14 irraa yaa obboloota koo ani ofii kooti gaarummaa guutuu akka qabdan beekumsa hundumaa akka isin guutamtan wal gorsuus akka isin dandeessan mamaa tokko malee hubadheera. Garuu ayyaanni Waaqayyo biraa waan anaaf kenname waa'ee waan tokko isin yaadachiisuudhaaf caalaa ija jabina isiniif caafeera jedha. Ija jabina maal godheera jedha isiniif caafeera. Inuma hubattu inuma beektu garuu ayyaanni Waaqayyo biraa anaaf kennameef ayyaanni Waaqayyoon biraa waan anaaf kennameef waa'ee waan tokko isin yaadachiisuudhaaf caalaa ija jabinaan isiniif caafeera jedha. Waan isin hin beekneef miti kan isin caafaaru jedha jechuudha. Inuma beektu garuu ayyaanni Waaqayyo waan na badale caalaatti isin caafe. Ani warra saba Waaqayyoo hin ta'iniif hojjetaa Yesuus Kiristoos ta'ee wangeela Waaqayyoof akka lallabutti hojjechuudhaaf ayyaana argadheera. Akkasitti warra saba Waaqayyoo hin ta'in hafuura qulqulluudhaan adda baafamanii akka aarsaatti Waaqayyo duratti akka hojjetamaniif isaaniif nan hojjedha jedha. Akka fudhatamaniif isaaniif nan hojjedha jedha. Akkuma Kiristoos saba warra Waaqayyoo hin ta'iniifis saba Yihuudootaaf hojjetaa ta'e Phaawulosis hojjetaa Kiristoos Yesuus ta'ee wangeela Waaqayyoo akka lallabuuf jedha. Isa hojjechuudhaaf ayyaana maal godheera jedha argadheera. Akkasitti warra saba Waaqayyoo hin ta'in hafuura qulqulluudhaan maal ta'an jedha adda baafamanii adda bahuu jechuun mallatteeffamanii jechuudha. Adda bayanii kaawwan irraa gargar ba'anii yeroo ergamaan du'aa Gibsi keessa darbu dhiigatu kallachatti dibame miti dhiigni balbala isaaniitti dibanii adda isaan baase jechuudha. Hisqeel boqonnaa 9 irratti illee isumatu raawwate. Tole akkasumas Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irratti ergaa wangeela fayyinaa kana dhagaa'attanii warri amantan maal taataniitu jedha. Isaan mallatteeffamtaniitu jedha. Kanaaf warri hafuura qulqulluudhaan maal ta'an adda baafamanii akka aarsaatti Waaqayyo duratti akka fudhatamaniif isaaniif nan hojjedha jedha. Roomee 12:1 yeroo dubbifnu eenyummaa keessan aarsaa jiraataa qullaa godha Waaqayyoof maal godha jedha. Dhiyeessaa jedha jechuudha. Warri saba addunyaas kanuma akka ta'aniif akka inni isaaniif hojjetaa ture lafa ka'a. Egaa karaa Kiristoos Yesuus karaa eenyu? Karaa Kiristoos Yesuus ani hojiin amma Waaqayyoof hojjedhu kanaan kooruudhaaf sababii qaba jedha. Yooman koores hojii karaa gooftaa Kiristoos eenyuuf hojjedhu jedha. Waaqayyoof hojjedhutti kanaan kooruudhaaf sababii qaba. Kiristoos warra saba Waaqayyoo hin ta'in Waaqayyoof abboomsuudhaaf harka kootiin waan raawwate duwwaa dubbachuudhaaf ija nan jabaadha. Kanas waan dubbadheef waan nan hojjedheen raawwatee jedha. Waan ija jabinaan dubbadha jedha. Kanas waanan dubbadhee fi waanan hojjedheen raawwatee jedha. Kanaaf harka isaa karaa gooftaa Kiristoos Waaqayyoof
hojjechuudhaaf karoorri waaqaa isarraan galma akka inni ga'e dubbata. Kana inni raawwate humna milikkitootaa fi dinqii baay'eetiin humna hafuura qulqulluutiinis ture jedha. Kun kan hojjetame maalidhaan jedha? Milikkitootaa fi dinqii baay'eetiin humna maaliitiin? Humna hafuura qulqulluutiin ture jedha. Kanaafan Yerusaalem jalqabee naanna'ee hamma Iliriqumitti guutummaatti wangeela Kiristoos lallabuu danda'e jedha. Kiristoos yeroo naanna'ee dinqii hojjetaa ture hojii ergamootaa boqonnaa 10:38 irraa maal dubbifnee turre? Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute. Inni naanna'ee hojii gaarii akka hojjete, seexanaan kan qulqulfaman akka fayyise, Waaqayyo isa wajjin akka ture maalidha jedha? Beekamaadha jedha. Hafuura qulqulluudhaan maal isa godhe Waaqayyo? Isa dibe. Kanaaf Kiristoos naanna'ee hojii dinqii hojjetaa ture. Seexanaan kan qulqulfaman maal godhaa ture? Fayyisaa ture jechuudha. Phaawulosis kanuma hojjechuu isaa kan inni lafa kaa'u. Akkuma Kiristoos dinqii hafuuraan dibamuun isaa akka inni dinqii adda addaa hojjetaa ture lafa kaa'a jechuudha. Akkasumas 19 irraa argannee hin jennu isa kana jechuudha. 20 irraa hundee namni kan biraa jalqabe irratti akka hin hojjenneef immoo lafa takkaa maqaan Kiristoosiin dhaga'initti malee wangeela akka hin lallabne murtoo godhadheera jedha. Iddoon itti lallabu hundee namni biraa dhaabe irratti miti kan dhaabuu barbaadu. Hundee isa qulqulluu ta'e isa kan Kiristoos irraa leenji'e dhaabuu barbaada. Kanaaf iddoo takkaa namoota wangeela kanaaf ahaazaab warra jedhaman addunyaatti ba'ee maal godhe jechuudha Phaawulos lallabe jechuudha. 21 irraa akkuma caafamee iyyuu isaan isa takkaa waa'ee isaa isaanitti hin himamin in argu. Isa takkaa waa'ee isaati hin dhagayin maal godhu jedha? In hubatu. Dhugaadha. Waa'een dhugaa kanaa nama ajaa'iba. Isa takkaa maal ta'e hin jirre waa'ee isaa hin argin maal godhu? In argu. Isa takkaa waa'ee isaa hin dhagayinis maal godhu? In hubatu. Hundee qulqulluu qajeelaa akka inni kaa'e argineet hin jenne jechuudha. Kanaaf wangeela kanaaf adda ba'ee akkuma Kiristoos aarsaa ta'ee jireenya namaa fayyise Phaawulos aarsaa wal fakkaatu akka kafale amma lakkoofsa 21tti argine jechuudha. 22 irraa amma 33tti kan inni kaa'u galateeffannaadhaan. Sababa kanaaf yeroo baay'ee isin bira dhufuuf anaaf hin danda'amne. Amma garuu naanna'a kana hojii hafe waan hin qabneef dhufee isin arguudhaaf waggaa baay'ee hawwaawwan nan ture. Yeroo ani Ispaaniyaa dhaquuf achi darbuun isin argee takkaa isinitti gammadee karaa koo irra akkana buuftan nan abdadha. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif gargaarsa fuudhee Yerusaalem dhaquu kooti jedha. Gargaarsa iddoo biraatii fuudhee warra gargaarsa barbaadaniif akka inni deddeebisaa ture lafa kaa'e jechuudha Phaawulos. Namoota gargaarsa barbaadaniif meeshaa gargaarsaa, warra fayyina dubbii barbaadaniif dubbii isaa waa hunda qixxee lallabaa ture. Qaamaanis hafuuraanis. Kanaaf nutis adda tajaajila nu godhuu qabnu tajaajila qaamaaf nama rakkate gargaaruu qabna. Wangeela dhugaa fayyinaa kanallee maal gochuu qabna? Lallabuu qabna jechuudha. Wanta waan lachuu wal faana gochuu qabna akkuma Kiristoos godhaa ture. Phaawulos kana raawwataa ture. Warra Maqedooniyaa fi warra Akaayaa hiyyeessota Yerusaalemitti warra Waaqayyoof qulqullaa'an gidduutti argamaniif waan tokkummaa isaanii ittiin mul'isan buusuudhaaf jaallataniiru jedha. Hiyyeessotaaf waa kennuudhaaf tokkummaan keenya mul'achuu qaba. Adda nutis akkuma dhugaa wangeela kanaa waliin qorannu wal wajjin waa goonee nama hiyyeessota tokkos maal gochuu qabna? Gargaaruu qabna jechuudha. Nama gargaarsa barbaadu karaa fooniis gargaaruu akka qabnudha kan Phaawulos kaafu. Isaan warra Yihuudoota hin ta'in kan jaalala isaaniitiin kana godhan. Karaa tokko immoo kun waanuma gochuun isaan irra jiru ture. Ergaa warra Yihuudotaa eebba hafuura isa Waaqayyo irraa argatan warra Yihuudoota hin ta'in wajjin hirmaatanii warra Yihuudoota hin ta'inis warra jireenya fooniitti argatan warra Yihuudoota gargaaruun isaan irra jira jedha. Isaan irra jira jedha. Kanaaf warra dhugaa kana jiranis karaa hin jirrettis karaa gargaarsa wangeela kana lallabuu dandeenya jechuudha. Ani hojii kana raawwadhee horicha isaaniif walitti qabame sanas amanamummaadhaan eegee erga itti kenne karaa keessan darbee Ispaaniyaa dhaquun nan adeema jedha. Kanaaf
akka Phaawulos irratti dubbataarutti gargaarsa iddoo tokko fuudhee gara iddoo biraatti akka geessaa ture. Kan ammoo maalidhaan godhaa ture? Amanamummaadhaan akka godhaa ture. Asirratti namoonni baay'een yeroo amanamummaa dhaban argina. Waaqayyo immoo nus dhugaa kanaaf amanamaa akka taatu. Akkuma wangeela lallabnu gargaarsa obbolootaas akka goonu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yeroo dhufus eebba Kiristoos guutummaatti isiniif fidee akka dhufu anuu beekaa. Yaa obboloota koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala hafuurri qulqulluun nuuf kenneenis isin ana wajjin dhimmitanii Waaqayyoon akka naaf kadhattan isinittan hima jedha. Isinittan hima jedha. Yaa obboloota koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalala hafuurri qulqulluun Kiristoosiin jechuudha. Jaalala hafuurri qulqulluun nuuf kenneenis isin ana wajjin dhimmitanii Waaqayyoon akka naaf kadhattan isinittan hima. Yihuudoota keessatti miidhaa warra hin amanne akka ooluuf miidhaa warra namanne akka ooluuf warra Waaqayyoof qulqullaa'an gargaarsaan Yerusaalemitti geessu gammachuudhaan akka fudhataniif Waaqayyoon anaaf kadhadhaa. Ani immoo jaalala Waaqayyo yoo ta'e gammachuudhaan isin bira nan dhufaa. Isin wajjin wal arguuf yaadni koo hin boqata. Waaqayyo inni nagaa kennu hunduma keessan bira haa jiraatu jedha. Ameen. Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu isin bira haa jiraatu. Isa amanuudhaan dhugaa dubbii isaatti qabachuudhaan waliif jiraannee waliif dhukkubsannee waliif obsinee dhugaa wangeelaa kana qaamaanis hafuuraanis walitti isaa gara fuulduraa oofuu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu. Ameen.